Hordoftoota miidiyaa dirree barnootaa irra deebi'een nagaa isin gaafadha akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoon baay'ee nagaa koodha. Ilaala kan jirru General Psychology dha. General Psychology chapter 5 irra jirra. Tutoriaalii afaan Oromootiin isiniif kennamaa jirudha. Chapter 5 jalatti gaa toopikiiwwan lamadha kan ilaalaa jirru. Toopikiin jalqabaa waa'ee motivation ilaallee xumurree jirra paartii darbeen. Ittaansini ammoo kan laallu waa'ee emotionii jechuudha. Kallattiidhaan gara afaan Oromootti gaaffii bittan emotioniin miira akka jechuuti literally jechuudha. Guutummaatti ibsuu baatus. Definition of emotion ilaalla gara jalqabaa irratti hiikuma emotion jechuun maal jechuu akka ta'e. Ittaansini ammoo components or elements of emotion ilaalla. Gara boodarra ammoo theories of emotion ilaallee tutoriaalii keenya akka kanatti goolabna jechuudha. Kanaaf ammas amma dhumaatti kana faana taatan isin affeereen jira tutoriaalii faana an obboleessa keessan ol baratichadha. Emotion maali? Hiikni imtisaa jechuudha. Emotion is a negative or positive feeling generally in reaction to stimuli that are accompanied by physiological arousal and related behavior jechuudha. Emotionin feelingii akkamiitii negative feelingii ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf yemmuu aarru yemmuu dallannu fa'a miira wayii argisiifnaa miti. Miira negatiivii ta'e wayii argisiisaa jirra. Yemmuu gammannu fa'a fakkeenyaaf ammoo miira pozitiivii ta'e wayii argisiisuu dandeenya. Gammachuu fa'a jechuudha. Maaltu mul'ata fuula keenyarraa? Ija keenyarraa maalii keenyarraa kan jedhu jechuudha. Funyaan keenyarraa nyaara keenyarraa maaltu akka dubbifamu kan nutti himuudha jechuudha emotioniin. Emotioniin egaa kan inni uumamu in reaction to stimuli-dha. In reaction to stimuli jechuun fakkeenyaaf wanti tokkotu harka keessan gubee stimuli-dha. Wanti isin gube sun stimuli-dha. Yemmuu harka keessan gubee maaltu isinitti dhagahama? Fuula keessanitti maaltu dhagahama? Waan jedhu stimulii saniif yemmuu react gootan jechuudha. Suni egaa physiological arousaliidhaan hordofama jechuudha yookaan immoo physiological arousalii hordofsiisa jechuudha. Kana jechuunis qaama keessanii irratti miira wayiitu yookaan jijjiirama wayiitu mallattoo wayiitu argama jechuudha. Fuula keessa irratti ta'uu danda'a, gogaa keessa irratti, ija keessan irratti jechuudha. Isa sanaan emotion jennaan yookaan miira jennaan. Emotion in a complex reaction pattern emotion in one walxaxaa wayidha. Elementoota sadan tokko qaba. Experiential, behavioral and physiological element qaba. Isa tokko tokko laallaa jechuudha. Egaan emotion in maalidha? Feeling aspect of our consciousness dha jechuunis fakkeenyaaf yemmuu namni tokko tu sirri kutee jechuudha. Miira keessan irratti waatu mul'ataamini. Fuula keessan irratti ta'uu danda'a. Ija keessan irratti mallattoo wayitu mul'ata jechuudha. Tu namni sirri kutee. Sababiin isaas react gootaniitu stimulii sanaa fi deebii laattaniitu jechuudha fuula keessan irratti. Fakkeenyaaf nyaarri keessan walitti shuntuuruu danda'a. Suni eessaa madde amma gaa consciousness keessan irraa jechuudha. Yookaan immoo eessaa akka just rukutamtanii yookaan immoo waa taatanii itti yaaduudhaan kan argisiiftanidha. Mallattoon sun waan ta'eefidha. Amma components of emotion ilaalla or elements of emotion tokko tokkoon ilaalla. Bal'ina isaatiin gara gadiitti ilaalla. Rakkoon qabu amma gabaabaatti ilaalla. Physical component qaba emotioniin yookaan miirri keenya physical component qaba. Physical component kan jennuun physiological arousal jechuudha. Kana jechuun internal body state accompanying with the emotion jechuudha. Accompanying the emotion jechuudha. Fakkeenyaaf yemmuu rifattan onneen keessan maal ta'uu danda'a? Dhahannaan onnee keessanii dabaluu danda'a. Lamma internal body state dha yookaan keessa keessantu emotionii sana hordofee maal ta'a yookaan immoo emotionii sana faana react godha jechuudha. Fakkeenyaaf yemmuu rifattan dhahannaan onnee keessanii dabaluu danda'a. Just fakkeenya biraan just utuu aartanii fa'aa immoo namoonni tokko tokko
marrumaan koo na gubate na dhukkube faa jedhu. Kana physical component of emotion kan nutti argisiisu internal body state dha. Keessi keenya emotionii wayii hordofee keessa keenya akkam akka ta'u yookaan immoo keessi keenya waan akkam akka argisiisu akkamitti akka react godhu kan nutti himudha. Cognitive component immoo qaba emotion. Cognitive component immoo kan nutti himu the way we interpret the stimulus or situation jechuudha. Akkamitti akka hiikannu stimulusii sana jechuun ituu reacting godhii nama fakkeenyaaf ituu namni si rukutee fakkeenyaaf rukuttaa namaa sana dura consciously jechuudha ishee kana jedhamudha. Consciously interpret gootu san booda maal argisiiftu mallattoo wayii argisiiftu fuula keessan irratti ta'uu danda'a ija keessaniin ta'uu danda'a mallattoo wayii argisiiftu isa sana behavioral component jennaan. Behavioral component ammoo outward expression dha. Cognitive ni egaa dura inni akkamitti akka hiiktanidha. Akkamitti akka hiikkatan stimulusii sana yookaan immoo haala sana jechuudha situationii sana. Sanaan booda ala keessan irratti maaltu mul'ata mallattoon mul'ata jechuudha. Fakkeenyaaf fuulli keessan nyaarri keessan shuntuuruu danda'a waan akkasii jechuudha. Outward expression dha jechuudha. Fakkeenyaaf facial expression ta'uu danda'a. Fuulli keessan akkam akka ta'u yookaan gurraachaafadha miti yeroo aartaffaa yookaan immoo nyaarri keessan faanti shuntuura waan akkasii jechuudha. Outward expression yookaan immoo alaan waan mul'ifnudha. Behavioral componentiin emotion jechuudha. Yookaan immoo body gesture posture ta'uu danda'a. Tone of voice even namoonni tokko sagaleen isaanii iyyuu jijjiirama yeroo aaran. Yeroo miira keessa galan sagaleen isaanii iyyuu ingeddarama jechuudha. Well, mee tokko na laallu physiology of emotion. When a person experience an emotion yookaan namni yommuu miira keessa galu maal ta'a? There is physical arousal created by the sympathetic nervous system jechuudha. Sympathetic nervous system kan jennuun yommuu balaan tokko nurra gahu akkamitti akka react goonu waan akkasii kan of keessatti qabatudha warri biology sirriitti beeku ishee kana. Egaa namni yommuu emotion yookaan miira keessa galu akkamitti akka uumamudha. Physical arousaliin jechuudha. Akkamitti akka react godhu stimulii sanaaf namni. The heart rate increase fakkeenyaaf dhahannaan onnee dabaluu danda'a. Hafuurri namaa maaltu danda'a? Daddafee ba'uu danda'a. Breathing becomes more rapid. Daddaftee arganta. Hafuurri faas cita miti. The pupils of the eye dilate. Iji namaa agartuun ija namaa jijjiiramuu dandeessi. Afaan namaa goguu danda'a afaa jechuudha. Yommuu namni emotionii keessa galu. Kana argisiisuu danda'a. Kun physiology of emotion dha jechuudha. Well, although facial expressions do differ between various emotional responses, emotions are difficult to distinguish from one another based on outward bodily reaction alone jechuudha. Jechuunis waanuma alaa mul'atu kanarraan jechuun facial expression fakkeenya fuula keenya irratti waan mul'atu irraa kaanee namichi kun kana ta'e hin aare hin gammade jennee tilmaamuun baay'ee rakkisaadha jechuudha. Baay'ee rakkisaadha. Sababni isaas namoonni tokko subjective dha inni ilaalla gara dhumarraa kunoo subjective experience jechuudha. Akkaataan itti hiiknu adda addaadha waan ta'eef. Baay'ee gaariidha. The behavior of emotion dha kan biraan ammoo the behavior of emotion elementii isa sadaffaadha jechuudha inni kun. Kun elementii isa jalqabaadha. Elementii isa lammaffaadha kuni behavioral emotion. Elementii sadaffaan immoo ishee kana jechuudha. The third component or element of emotion. Behavior of emotion tells us how people behave in the grip of an emotion jechuudha. Emotion keessa ta'ee namni miira keessa ta'ee akkamitti akka behave godhu amala isaa akkamitti akka argisiisu jechuudha. Amalli isaa maal akka fakkaatu. Fakkeenyaaf there are facial expressions mitiri fuula isaarraa waa hin dubbifama. Body movement sochiimti isaa namni yeroo aare fakkeenyaaf sochii isaa geeddaruu danda'a. Akkitti deemu iyyuu akkitti socho'u iyyuu murteessaadha. Harka isaa akkamitti akka sochoosu. And actions that indicate to others how people feel jechuudha. Frowns ta'uu danda'a fakkeenyaaf nyaarri isaa suntuuruu danda'a, kolfuufaa danda'a, gadduu danda'a jechuudha.
harka isaa even akkamitti akka sochoosu namni yommuu miira wayii keessa ta'u jechuudha. The turning of one's body and spoken words hundi isaanii jechuudha. Haasaansa qaamumti isaa sochiin qaama isaa hundi waa hima jechuudha. Waa hima. People fight mini walloluu hin kaatu hin dhungatu namni gahamma. Counter-action stemming from what emotion they feel jechuudha. Miirarraa maddaa jechuudha hundi isaayyuu. Dhungoosa ta'uu fiigicha yookaan immoo lola wanta hundi isaa emotion irraa kan inni adda jira. Facial expressions can vary across different cultures. Akka aadaatti adda adda agarsi fuula keenya irratti wanti mul'atu jechuudha. Although some aspect of facial expression seem to be universal warri ta'an yeroo tokko jiru jedhama. Fakkeenyaaf namni nyaara guuru yeroo baay'ee fakkeenya koodha baay'ee inni kun nyaara guuruun fakkeenyaaf aadaa baay'ee keessatti aarii argisiisa. Garuu akka aadaatti adda adda iddoo tokkotti tarii gammachuus ta'uu danda'a. Universal kan ta'ellee warri universaalii warri fakkaatan jiru. Jechuunis nama saba hundumaa fi wal fakkaataa akka waan qabanitti kan ilaalamanis jiru garuu aadaatti adda adda jechuudha. Any sort of fun element or component of emotion in subjective or cognitive component jechuudha. Subjective experience or labeling emotion is the third component of emotion. Labeling jechuun moggaasuudha hiikatti laachuu jechuudha. Kan fuula keenya irratti waan mul'atan ta'uu danda'a. Gogaa keenya irratti ija keenya irratti waan mul'atan wantoota mul'atan sanniin yookaan immoo agartuu ija keenya irratti wantoota mul'atan sanniin hiika laachuu yookaan moggaasuu jechuudha. Kun egaa subjectividha jechuudha. Jechuunis namatti adda addaa aadaatti adda adda. The level of person applies to a subjective feeling it at least in part learned response influenced by that language and the culture jechuudha. Aadaa nama sanaatiin afaan nama sanaatiin influenced kan ta'udha. Kun egaa levels yookaan immoo moggaasni sunniin may differ in people of different cultural background jechuudha. Aadaatti adduma adda ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf subjective experience kanan argisiisa akkamitti akka interpret goonu. It involves what interpreting the subjective feeling by giving it a label jechuudha. Subjectively dhagaaf jennu akkuma mataa keenyatti hiikna jechuudha waan sana. Miira yookaan emotionii sana jechuudha. Fakkeenyaaf angarii namni aare kan jennu yoo maal ta'e aadaatti adda adda biyyatti afaan sabatti adda adda ta'uu danda'a. Fuula isaa irratti yoo akkam waan akkamii yoo mul'iseedha aare kan jennu yookaan iji isaa akkam yoo ta'edha. Sodaate kan jennu disgust, happiness, sadness hundi isaanii jechuudha. Yoo maal ta'edha namni kana miira akkasii kan argisiisu. Maqaa baraa maal jennas akkuma isiniin jedhe cognitive component jechuun isin dandeenya jechuudha. Because what the labeling process is a matter of retrieving memories of previous similar experience, perceiving the context of the emotion jechuudha. Sababiin isaas labeling kan moggaasni sun eessarraa kan inni dhufe yeroo darbe experience yookaan muuxannoo qabnurraa jechuudha. Ittaansine ammoo kan laallu theories of emotion jechuudha. Theories of emotion jalatti theoryiiwwan sadii gurguddaadha kan laallu. Theory James Lang theory jedhamu ilaalla. Inni kun theory maqaa nama lamaarraa mogga'edha. James Lang theory of emotion ittaansee ammoo Canon Bird theory of emotion akkuma kana inni kunis maqaa nama lamaatirraa kan mogga'edha. Theory'n kunis isas ilaalla jechuudha. Gara dhumaarra ammoo Stirner, Singer and cognitive theory of emotion ilaallee tutorial keenyarraa goolabna jechuudha. Tokkoon bal'inaan laalla duubatti deebine. James Lang theory of emotion ilaalla jalqaba irratti. Akka James Lang theory of emotion itti physical arousaliin maal hordofsiisa the labeling of the emotion yookaan immoo fiirii faa ta'uu danda'a sodaa waan akkasii hordofsiisa. Namni fakkeenyaaf
is a stimulus of some sort. For example, a large snarling dog jechuunis sareen humnaan utuu isinitti dutte fakkeenyaaf produces what? Physiological reaction. Qaamni keessan akka react godhe physiological reaction jechuun gaafa fakkeenyaaf onneen keessan akka dafee rukutu. Kan ammoo kan mijeessu maalidha? Akkuma sila isiniin jedhe sympathetic nervous system dha. Yeroo balaan tokko isinirra ga'u sympathetic nervous system egaa biology keessatti hin beektu warri naturally keessumaa yoo video kana ilaalaa jiraattan yeroo balaan tokko isinirra ga'u qaamni keessan balaa sana dandamachuudhaaf akka react godhu akka waa maddisiisu dhiiga faa gara sanatti geejjibuudhaan fakkeenyaaf namni tokko akkam yeroo balaan isa mudate humni iyyuu dhufaamini dallaarra faa utaaluu danda'a namni sochoone yeroo bira. Narbii haalota akkasii mijeessanii jechuudha. Balaa keessa yeroo namni bu'u namni sun balaa sana keessa akka ba'u. Egaa nama sareen otoo humnaa isinitti dutte fakkeenyaaf produces what? Physiological reaction to produce ta'a fakkeenyaaf dhahannaan onnee keessanii hin dabala. Yeroo tokko immoo dafqimti hin ba'a qaama keessan keessaa. Isa kana kan mijeessu sympathetic nervous system dha. This reaction which is the role of what? Fight or flight. Fakkeenyaaf sareen humnaan yommuu isinitti duttu yookaan immoo balaan tokko yommuu isinirra fight or flight yookaan ittiin wallaansoo qabu yookaan immoo flight balali jechuunis dheeffiidha mini yookaan dheeffi yookaan immoo wallaansoo ittiin qabu balaan tokko sitti dhufe jechuudha. Filannoo lama qabda yookaan wallaansoo ittiin qabudha jala dhaabattee yoo dandeessa ta'e yookaan immoo miila na baasi jechuudha. Kanaaf amma egaa produces bodily sensation immoo ergasii bodily sensation fakkeenyaaf dhahannaa onnee keessanii akkuma isiniin jedhe hin dabala heart rate hin dabala afaan keessan faantiin goga bodily jechuudha laala amma keessaa dhufe dura beekaa booda alatti ba'a jechuudha. Rapid breathing gaafuu daddaftanii akka hafuura baafattan ta'ama jechuudha. Kana kan mijeessu egaa sympathetic nervous system dha. Amma egaa dubbii ijoon isaa jechuudha akka James Lang theory of emotion itti namni tokko fakkeenyaaf I am afraid because I am aroused jechuun dursee kan dhufe eenyudha? Sodaachuudha. Dursee kan dhufe sodaachuudha. Nan sodaadha sababiin isaa sababii raafameef. Raafamuu isaatitu dursee jechuudha laala. Raafamuutu dursee. Physical arousal led to the labeling of the emotion jechuudha. Fiiritu dhufa dhumarra. Fiirii sana kan fide garuu jira jechuudha dura. Yookaan sodaa sana wanti fide jira jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo tokko maal jenna? I am embarrassed because my face is red jenna. Qaana'een jira salphadheen jira sababni isaas fuulli koo diimateera. Amma egaa maaltu jechuun kamtu kam hordofee dhufe waan jedhu laala amma kamtu kam hordofee dhufe fuulli isaa diimachuudha moo saalfachuu isaati namni kun yoo akkas jedhu jechuudha. I'm embarrassed because my face is red. Fakkeenyaaf immoo kan bira I am in love jaalala keessa jira jaalalli na qabeera. Because I am in love because of my heart rate increases when I look at her or him. Yeroon isa laalu dhahannaan onnee kootii hin dabala waan ta'eef isa jaalladheera yookaan ishee jaalladheera. Jaalalli na qabeera. Amma kamtu dursee jechuudha? Jaalalli qabuutu dursee namicha kana. Jaalalli qabnaan maal hordofsiise? Jaalalli qabuunsa dhahannaa onnee isaa akka dabalu taasise jechuudha. Kanaaf physical arousaliin maaluma emotionii uuma. Asirrattis ammoo qaana'uunsaa hin dursaa san booda fuulli isaa maal ta'een diimata jechuudha qaana'uu isaa irraa kan ka'e. Kaanon baardi theory
Canon Bard Theory of Emotion. Inni kunis maqaa nama lamarra kan mogga'edha. Akkuma isin jedhe kunis James fi Lang namicha jedhamu namoota jedhaman maqaa isaaniitirraa kan mogga'edha. Canon Bard Theory of Emotion inis immoo kan mogga'e Canon namicha jedhamuu fi Bard namicha jedhamurra. Theorize that the emotion that the physiological arousal occur more or less at the same time jedhu isaan immoo. Amma asitti physical arousalitti dursa jennee irraa miti. Physical arousalitti dursa akka James Lang theorytti. Achirraan emotioniitu dhufa. Yookaan miira santu dhufa. Miira santu dhufa. Fakkeenyaaf physical arousalidha. Jaalala keessatti kufuunsa. Achirraan miirri wayiin hordofe miirri sun fakkeenyaaf dhahannaan onni dabaleera. Akka kanaatti yeroo akka Canon Bard theory of emotionitti garuu at the same time yeroo ma walqixadha kan isaan uumamanii. Maaltu physical arousalii fi emotion and the physiological arousal yeroo ma wal fakkaataa ta'ettidha kan isaan uumamanii jedhu. For example, the fear and the bodily reaction are therefore experienced at the same time and not one after the other jechuun sodaa fi fakkeenyaaf yommuu sodaatte maal taataa jennu fuulli kee in gurraacha jennu. Sodaachuu fi fuulli kee gurraacha'uun isaanii yeroo wal fakkaataatti kan raawwate akka jechuudha. Akka Canonii fi akka Bard jedhanitti jechuudha. I am afraid and running and aroused jechuun hundi isaa yeroo tokkodha kan raawwate. Sodaachuun isaas, fiiguun isaas, nahuun isaa yookaan immoo aroused ta'uun isaas hundinuu sa'aatii wal fakkaataatti jechuudha. At the same time malee tokkoon hordofsiisuudha jechuudha. Tutorialii keenya har'aa tungoo labiin dura waa'ee conditional and unconditional positive regard irratti fakkeenya isiniif laadhu. Fakkeenya tokko isiniif laadha. Moojila keessan irraas fakkeenya biraatti dabalachuu hin dandeessu yoo barbaaddan. Positive regard is vital to people's ability to cope with stress and to strive to achieve self-actualization jennee jirra. Positive regardin namoonni akka dhiphina dandamatan yookaan immoo lafa yaadan ga'uuf akka tattaafatan akka dhama'an gochuu keessatti gahee guddaa qaba, shoora guddaa taphata. Mee namoota lama fakkeenyaaf fudhannu Caalaa fi Caaltuu haa jennu. Maatiin Caalaa akka hakiima ta'uu barbaadu. Hakiima ta'uu qabda. Sababiin isaas mucaa keenya baay'ee si jaallanna. Mucaa tokkichadhaati nuuf. Hakiima nuuf ta'uu qabda. Ittiin jedhanii jiru maatiin Caalaa. Maal godhanii jiru karaa biraatiin positive regardii argisiisaa jiru. Positive regardii akkamii conditional kan ta'e yookaan immoo haala irratti kan hundaa'e jechuudha. Haala akkamii yoo inni hakiima ta'edha kan isaan isaaf jaallatan yookaan sirriitti isa jaallatan isa kabajan yoo inni hakiima ta'edha jechuudha. Kanaaf amma Caalaan yeroo hundumaa stressii keessa jiraata jechuudha. Iyyaadda. Sababiin isaas ituu hakiima ta'uu baate jaalala maatii isaa akka dhabu shakka. Kabajaa maatii isaa akka dhabu iyyaadda jechuudha. Kanaaf stressii yookaan dhiphina keessa jiraata, sodaachaa jiraata jechuudha. Keessumaa waan akka bioloojii fa'aa hin danda'u yoo ta'e self actualization bira ga'uudhaaf baay'ee isa rakkisa waan ta'eef yookaan lafa yaada ga'uudhaaf jechuudha. Jechuunis real selfii bira ga'u baay'ee waan sodaatuuf dhiphina keessa jiraata. Caaltuun ammoo maatiin ishee maalitti argisiisanii jiru haa jennu unconditional positive regardii argisiisanii jiru. Jechuunis calumatti hin jedhan. Yoo isheen garuu just chemistry barsiistuu chemistry ta'uu barbaaddi haa jennu Caaltuun. Kan ammoo calma jettee mini dandeettii chemistry qabdi, chemistry sirriitti jaallattiin hojjettis. Kanaaf gaafa tokko barsiiftuu chemistry akka taatu ofitti amantii in hojjetti Caaltuun jechuudha. Maatiin isheen garuu maatiin Caaltuu jechuudha calumatti hin jedhu. Just yoo barsiistuu chemistry soo taate feetu hakiima feetu haadha seeraa yoo taate hinuma ishee jaallatu jechuudha. Hinuma ishee kabaju. Karaa biraa maal gochaa jiran jechuudha. Unconditional positive regardii argisiisaa jiru jechuudha. Sababa irratti kan hin hundoofne jaalala kabaja itti argisiisaa jiru. Sababa irratti kan hin hundoofne. Amma namoota kana lamaan keessa kamtu self actualization irra ga'ame? Caalaa moo Caaltuu? Caaltuu jettan deebiin keessa sirriidha. Sababni isaas Caaltuun gammachuudhaan kan isheen barattu. Mul'atuma keessa ishee waan jiru hin jiraamini kennaa
yookaan immoo barsiiftuu keemistirii akka taatu of amansiifteetti kennaa isaas qabdi barumsa isaas hin dandeessi waan ta'eef kennaa uumamaa jechuudha. Strive gooti jechuudha self actualization bira gahuuf lafa yaadde gahuuf jechuudha. Maatiin ishee just maatiin koo na jibbu kan na jaallatu waan jedhu sodaa hin qabdu jechuudha. Sababiin isaas maatiin ishee fedhii isheetti ishee laatanii jiru waan ta'eef akka barbaadde waan barbaadde akka taatuuf jechuudha. Kanaaf positive regarding baay'ee murteessaadha jechuudha. Namni tokko dhiphina wajjin yookaan immoo lafa yaade gahuuf akka tattaafatu gochuu keessatti yookaan immoo dhiphachuu fi dhiphachuu dhiisuu keessatti baay'ee murteessaadha jechuudha. Kabajamoo maatii miidiyaa dirree barnootaa tuutoriyaaliin keenya chapter 6 irratti kan laalle walumaa galli isaa kana fakkaata. Chapter 6 jalatti kan laalle waa'ee personalitiiti. Hiika personality laalle personality jechuun nama kamuu nama kaan irraa adda kan godhudha jennee achiin theory of personality laalle psychoanalytic theory of personality yookaan immoo psychodynamic theory of personality jalatti personality nama tokko maaltu determine godha jennee kaanee personality nama tokko determine kan godhu interaction yookaan immoo hariiroo ego fi super ego gidduutti uumamu unseen force kan ta'e keessa namaa kan jiru unconscious kan ta'e jechuudha. Isatu personality namaa determine godha jedhu warri psychoanalytic proponentoonni isaa jechuudha. Karaa biraa immoo lammaffaa theory lammaffaa laallee turre trait theory kan jedhamu akka trait theory of personality tammo personality namaa tokko determine gochuu kan danda'u trait waan jedhamudha. Treitiin immoo yeroo kamuu dhaabbata kan ta'e relatively jechuudha. Haala kamuu keessatti dhaabbata kan ta'e isadha jedhu akka theory sadaffaa har'a laalletti immoo humanistic theory personality nama tokko determine gochuu kan danda'u abbichuma mataa isaati. Sababiin isaas dhalli namaa dandeettii yookaan immoo dandeettii addaa qaba. Rakkoo isaa ofiin furachuu danda'a. Personality isaas ofii bocachuu hin danda'u. Ofumaa isaa self motivated dha conscious dha waan ta'eef kan jedhudha jechuudha. Walumaa galli isaa chapter 6 akka kanatti ilaallee xumurree jirra. Chapter 7 jalatti kan laallu waa'ee disorderii fa'aadha. Amma yoonaatti waan nafaan tuttaniif baay'een siin jaalladha. Tuutoriyaaliin keenya ittuma fufachuudha. Miidiyaa dirree barnootaa faaraa warri taatan immoo subscribe gochuudha. Maatii keenyatti dabalama. Uliyaad baratichaan ture karaa telegiraamaas immoo join gochuudhaan miidiyaa dirree barnootaa karaa sanas nu hordofuu hin dandeessu. Nagaannaa tura. Theoriin inni sadaffaarratti ilaallu dhumarratti ilaallu jechuudha. Stirner, Singer and cognitive arousal theory dha. Inni kunis theoriin kunis theory maqaa nama lamaarraa theory mogga'edha. Stirner fi Singer namoota jedhaman jechuudha. Maqaa biraatiin ammoo cognitive arousal theory jennee waamuu hin dandeenya theory kana jechuudha. In their cognitive arousal theory, Stirner fi Singer maal jedhu propose that the two things have to be happen before emotion occurs jechuudha. Emotion yookaan miirri sun utuu raawwatiin duradha. Jarri lamaanuu kan isaanii raawwatan yookaan ta'an. Jarri lamaan gaaf jennu physical arousal fi labeling of the arousal jechuudha. Argitanii hiikaa jechuudha labeling of the arousal. Hiika yookaan moggaasa arousal sanaa fi physical arousal lachan isaanii kan isaan raawwatan emotionii duradha. These two things happen at the same time. Wantoonni lamaan jechuunis physical arousal fi labeling of arousal yeroo tokkodha. Yeroo wal fakkaatatti kan isaan raawwatan. Garuu eenyu dura? Emotionii duradha kan isaan raawwatan. Mee fakkeenyaaf sareen yommuu duttu akka cognitive arousal theory jechuudha. If a person comes across a snarling dog, sareen utuu duttu namni tokko utuu toora san darbe utuu deemu jechuudha. The physical arousal jechuunis qaamni namaa fakkeenyaaf onneen reetinoonni namaa dabaluu danda'a. Hannaan onnee isaa dabaluu danda'a. Iji isaa ija babaasuu danda'a. Iji isaa babal'achuu danda'a. Is accompanied by the thought. Cognition hirraanii jechuudha yookaan immoo maal siniin jedhu sababii hiikatti laateef jechuudha inni sun. That this must be a fear jedheetu kun sodaa ta'uu qaba jedhee hiikatti laatee sababii sanarraanii jechuudha. Emotionii kan inni uumamu sababii sammuunsaa maalitti godhame akkuma isaan raawwachuu hin dandeessu cognitive gaaf jennu sammuun keenya sababii hiikatti laateen jechuudha physical arousal.
then and only when then will the person experience the fear of emotion jechuudha. Yoo sammuun isaa kun sodaa ta'uu qabattiin jedhe malee emotioniin sun hin mul'atu jechuudha irratti sodaatu. Sammuun isaa akkuma hiikeefitti hiika sammuun isaa kennuuf irratti hundaa'etu physical arrootaalee argisiisa jechuudha. Tiyooriiwwan kanneen sadeen akka kanatti gabaabatti goolabuu hin dandeenya. Theory of emotion jechuudha. Mee akka James Lang theory of emotionitti stimulasiin jirti fakkeenyaaf boofti iddoo kana jirti jechuudha. Boofti jirti. Bofa sana immoo argitanii physiological arousaliitu uumama. Trembling jechuunis in hollattu jechuudha. Yommuu hollattan sangaa maaltu hordofee dhufa increase the heart rate. Heart rate yookaan dhahannaan onnee keessanii hin dabalaa jechuudha. Garuu dura maaltu ture physiological arousal ture jechuudha. Isa hordofeetu onneen keessan kan dhahannaan onnee keessanii kan dabale. Sambooda maaltu uumame emotioniitu uumame fiirii jechuudha. Sodaan fakkeenyaaf uumameera sababii bofa sanarraa kan ka'e. Argitanii amma gaa wanta sirraa isin hubachuu qabdan akkuma isiniin jedhe physical arousaliin emotionii durseetu kan inni dhufu jechuudha. Akka immoo Cannon Bard theory of emotionitti stimulasiin jirti jennu bofa argitaniitu jennuti san hordofee yerooma wal fakkaataa physiological arousaliinis emotioniinis yerooma wal fakkaataa fakkeenyaaf tremblingiin hin jira hollattanii kirkirtan jechuudha yeroo bofa argitanii hannaan onnee keessanii hin dabala kunniin physical arousaliidha mini hundi isaaniiyyuu. Physical arousaliin kunniin fi emotioniin fakkeenyaaf sodaan yerooma wal fakkaataatti kan isaan uumamanidha akka Cannon Bard theory of emotionitti. Akka immoo Stircher Singer theory of emotion yookiin cognitive emotion of theorytti duraan dursee maaltu ture physiological arousaliin tureera fakkeenyaaf yeroo bofa argitan iddoo kana stimulasiin jirti bofni haa jennuuti yeroo sana hin hollattu hannaan onnee keessanii hin dabala san booda sammuun keessanii ni hiika jechuudha. I feel afraid sodaachaan jira sammuun keessan interpret godha jechuudha. Cognitive interpretation sammuun I am afraid jedha sodaadhee jiradha. San booda gaa emotioniin kan dhufu jechuudha. Erga sammuun keessan hiikatti laateen booda bakka bofa ta'uu qaba. Yoo isiniin jedhe jechuudha sodaadheen jira bofa ta'uu qaba. Erga isiniin jedhe boodadha sodaan kan isinitti dhaga'amu yookaan emotioniin dhumarra kan dhufu jechuudha. Walumaa galatti kana fakkaata ture jechuudha. We have reached the end of the document. Yeah. Chapter 5 akka kanatti ilaallee goolabnee irra jirra kunoo maatii miidiyaa dirree barnootaa baay'ee isin jaalladha waan isin jaalladhuufanii akka kanatti kan isin gargaaruuf dhama amma humna koo amma dandeettii kootti isinitti hin laafne isinillee immoo baay'een keessan nutti dabalamaa jirtu miidiyaa dirree barnootaatti maatii baay'ifachaa irraa ammayyuu karaa telegiraamaa guruppii adda addaa keessattis chaanaalii adda jalatti sheer godhaatii ijoolleen haa fayyadamanii galatooma ulfaadha nagaan naa tura miidiyaa dirree barnootaaf haaraa wadda taasisan subscribe godhaa please akka hin daganne subscribe gochuu viidiyoo irraa immoo sheer godhaa ciao.